Ashamaa akkam jirtu daawwattoota televezyiinii Mo'aa kan isin daawwataa jirtan kun qophii Mo'aa Teekiiti. Qophii har'aa keessatti immoo garaagarummaan sarvarii fi garaagarummaan noormaal deeskitooppii maal akka ta'e waliin turtii goona jechuudha. Har'a kompiitara of dura naqee jira. Waa'ee maalii immoo nutti himuu fi namoonni jettanii gaaffii isinitti ta'e. Egaa turtiin har'a waliin goonu waa'ee garaagarummaa kana lamaanitti kan nu haasofnu jechuudha. Kan isin harka bitaa kootti argitan kun kompiitara deeskitooppii biizinasi deeskitooppiiti. Gara kanaan immoo isin argitan kun kompiitara noormaalii namoota baay'eetti isinitti fakkaachuu danda'a. Garuu kompiitara noormaalii miti sarvariidha jechuudha. Sarvarii namooti fiizikaalii argitanii hin beekne sarvariin kana fakkaata jechuudha. Sarvariin kaategorii hedduutu jira. Warreen kana lamaan irratti garaagarummaa isaanii irratti xiyyeeffannee qophii turtii waliin goonu ta'a jechuudha. Egaa baay'een keessan kompiitaroota biizinasi deeskitooppii ni beektu. Fakkeenyaaf kompiitarri isin cina kootti argitan kun kompiitara Dell Optiplex 7040 jedhamuudhaan beekama yookaan immoo Optiplex 7040 kompiitara jedhamuudhaan beekamudha. Gama kanaan sarvarii isin argitan kun warreen waa'ee sarvarii beektan immoo HP ML10 Generation 9 for use size tower case serveriidha jechuudha. Serveriin kun serverii baay'ee powerful ta'e serverii hojii gaggaarii hojjechuu danda'u fi serverii baay'ee cimaadha jechuudha. Gama kanaan isin argitan kun immoo kompiitara biizinasi deeskitooppii guyyaa guyyaa keessatti isin fayyadamtan jechuudha. Garaagarummaan kompiitaroota kana lamaanii maal kan jedhu irratti xiyyeeffannu. Gama kanaan yoo kaafne kompiitarri isin asitti argitan kun kompiitara normal deeskitoop processor of keessaa qabudha. Kompiitarri kun Core i5 deeskitooppiidha jechuudha. Core i5 deeskitoop specification kan mataa isaatii ni qaba. Raamii kan mataa isaatii illee ni qaba jechuudha. Kana hojii guyyaa guyyaatiif fayyadamuu ni dandeenya. Kompiitara 24/7 kompiitara hojjechuudhaaf diizaayin ta'e miti. Biyya keenya keessatti garuu kompiitara overuse gochuun illee amalli sanaa ni jira. Gama kanaan isin argitan kun immoo HP ML10 Generation 9 serveriin kun immoo tower case serveriidha. Tower case serverii baay'ee kompiitara powerful ta'e Xeon processoriidha jechuudha. Intel Xeon processoriidha. Kun immoo Intel Core i5 processoriidha jechuudha. Egaa kompiitara kana word processingidhaaf video editingii baay'ee gurguddaa hin taane fayyadamuu ni dandeenya. Graphics card plus gochuudhaan fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Raamii isaa upgrade gochuu ni dandeenya. Akkasumas immoo hard drive isaa upgrade gochuu ni dandeenya. Hanga teeraabaaytii 4tti ni deemuu ni dandeenya. SSDs HDDs supportiveidha jechuudha. Gama kanaan isin argitan kun immoo serveriin inni kun immoo garaagarummaan isaa hanga hard diskii single slootii teeraabaaytii tokko tokkoon hanga hard diskii 5tti deemuu ni danda'a, which is maximum 5 teeraabaaytii amma sanaatti deemuu ni danda'a keessa isaatti jechuudha. Kanarraati adda kan isa godhu kan biraan akkasumas immoo serveroota biraarraa kan adda isa godhu serveroonni biraan keessumaatii warri ML series hin taane yookaan immoo HP irratti warri ML series hin taane kan warreen rack mountable ta'an hard drive isaanii kan salphaatti fuulduraan keessaa ba'u isaanii hot swappable drives support ni godhu jechuudha. Hot swappable drives jechuun hard drive keessa jiru otoo hojjetaaru keessa yoo baafne rakkoo fidu tokko iyyuu hin qabu. Operating systemiin crash hin godhu down hin ta'u jechuudha. Normal desktop bira gaafa dhufnu garuu hot swappable miti completely desktopin kamiyyuu hot swappable miti. Otoo hojjetaa jiru hard drive keessa yoo baafne hard drive keenya gubachuu ni danda'a. Akkasumas immoo kompiitarichi crash gochuu ni danda'a. Operating systemiin isaas crash gochuu ni danda'a jechuudha. Egaa desktopin amma serverii irraati kan adda isa godhu for minimalist performance idhaaf kan hojjetamedha. Kun immoo for maximum serving idhaaf kan hojjetamedha jechuudha. Egaa serverii maaliif dhimma itti baanaa kan jedhu namoota baay'eetti gaaffii isinitti uumuu danda'a. Serverii ni jedhamu kana isa kanaa namoota jettanii sammuu keessan keessas gaaffii deddeebi'uuf serveriin bifa lamaan argama. Inni jalqabaa operating system can be a server akkasumas immoo hardware can be a server jechuudha. Operating system can be a server gaafa jennu fakkeenyaaf warreen akka Windows Server, fakkeenyaaf warreen akka Ubuntu, warreen akka Fedora, CentOS, Mint, warreen jedhaman warreen kun they are operating systems based servers jechuudha. Akka serveriitti nu fayyadu. Fakkeenyaaf Ubuntu, Fedora, Mint fi warreen kana fakkaatan kanarratti deploy gochuu ni danda'ama. Asirratti Ubuntu, Fedora deploy gootanii hojii serveriin hojjechiisuu ni dandeessu. Garuu when it come to hardware compliance itti gaafa dhufu garuu hardware compliance dhaan immoo
rakkoo mataa isaatiin ni qaba yookaan immoo compliant ta'uu dhiisuu danda'a. Gama kanaatiin gaafa dhuftan garuu hardware complianceedhaan completely gaarii ta'uu ni danda'a yookaan immoo serveriin kun entry level tower case serveriidha fakkeenyaaf active directoryidhaaf dhimma itti ba'uu ni dandeessu endpoint antivirusidhaaf dhimma itti ba'uu ni dandeessu akkasumas immoo for minor data sharing as a file server illee itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Egaa yeroo baay'ee namoonni dogoggoranii editingidhaaf serverii yeroo isaan itti bitan illee ni jira. Server is not advised for video editing. Serveriin dhimma sanaatiif kan fayyadu miti. Serveriin applicationoota adda addaa for our enterprise run gochuudhaaf kan nu gargaarudha. Serverii kana fakkeenyaaf HP ProLiant ML10 series generation 9 kana fakkeenyaaf dhimma company small companies SMB dhaaf dhimma itti ba'uudhaaf kan dhufedha serveriin kun jechuudha. Fakkeenyaaf active directory ta'uu danda'a, file sharing ta'uu danda'a, applicationoota adda addaa web based application run gochuu ta'uu danda'a, akkasumas immoo operating system based application run gochuu ta'uu ni danda'a, antivirus endpoint gochuu ta'uu ni danda'a. Warreen kana kanaatiif serverii dhimma itti ba'uu hin dandeessan jechuudha. Bal'ina waa'ee serverii nagaafachuu namoonni barbaadan yookaan immoo serverii bitachuudhaaf namoonni karoora qabdan karaa toora marsariitii koo shaggarboss.com dhaan quunnamuu dandeessu. Hojiin gara sanaatiin hojjennu completely waa'ee integrationii akkasumas data center solution, networking, surveillance camera fi kanneen kana fakkaatan irratti application development fi website development illee dabalatee wingii sanaallee hojii kooti waan ta'eef gama sanaatiin namoonni serverii bituudhaaf storage serverii bituudhaaf namoonni yaada qabdan quunnamuu dandeessu, nagaafachuu dandeessu. The perfect solution design sanii gochuu nan danda'a jechuudha. So yeroo waa'ee serverii haasofnu akkuma isinitti hime namoonni baay'een serverii purpose inni ooluuf dhiisanii purpose biraatiif yeroo isaan itti fayyadamuudhaaf yaalan yookaan immoo performance inni qabu sana for basic daily activity fayyadamuudhaaf yeroo isaan itti yaalan ni jira. Ni danda'ama good garuu purpose serveriin hojjetameef immoo sana mini waan ta'eef another expense yookaan immoo baasiin barbaachisneef saaxilama ani hin jedhu jechuudha. Because editing idhaaf yookaan immoo basic for daily work routine idhaaf namoonni kompiitaratti fayyadamuu barbaadan kompiitara business desktop performance gaarii qabu bituu ni dandeessu. Fakkeenyaaf namoonni video editing fayyadamuu hojjechuudhaaf kaayyoo qabdan yookaan gaming laptop bituudha. Kanarra immoo kan darbe gaming laptop afford gochuu dandeessan taanaan desktop performance gaarii qabu Core i9 illee dhufeera waan ta'eef Core i9 akkasumas immoo clock rate kan CPU isaa sana ilaaluudhaan kompiitara performance gaarii qabu ni bittu. Itti aansuudhaan monitorii gaarii bittu akkasumas immoo graphics card kompiitarri sun support gochuu danda'u external PCI slotidhaan deploy kan ta'uu danda'u kana bituudhaan deploy itti gootanii immoo editing desktop gaarii hojjetachuu ni dandeessu jechuudha. Garuu namoonni dogoggoraan serverii bitanii graphics card kan desktop normaliidhaaf hojjetame bakka kanatti deploy gochuudhaaf yoo yaaltan that's wrong thing jechuudha. Egaa gama serverii kanatti deebine yoo ilaalle serveriin kun akka desktop irra kaanii ILO portiin qabu. HP irratti baay'een keessan ILO portii ni beektu. ILO portii sana fayyadamuudhaan serverii keessan performance isaa health system isaa akkasumas serverii keessan cufuu banuu hardware performance isaa maal akka fakkaatu faaniin kam akka hojjechaa jiru faaniin kam akka hojjechaa hin jirre power usage isaa maal akka fakkaatu down time akkamii akka ture wantoota akkasii namoonni control gochuu barbaadan specific serverii sin anna biratti argaa jirtan kun specific serverii sanaaf hojjetame miti waan ta'eef ILO portiin qabu. ILO portii serverii qabu yoo barbaadan that's another version jechuudha. HP irra ML if DL series ni jira. DL 380 akkasumas DL 380 generation 11 generation 10 illee ni jiru jechuudha. Isaaniin fayyadamuu ni dandeessu yookaan depending on your demand blade server illee dhimma itti ba'uu ni dandeessu jechuudha. DL blade server ta'uu danda'a, HPE blade server ta'uu danda'a. Personally ani HPE productii baay'ee waan jaalladhuuf quality product isaanis waan sirriitti beekuuf jechuudha. HP servers they are one of the best high performing servers jechuudha. Keessumaatii warreen rack mount ta'an DL series 380 fi warreen kana fakkaatan baay'ee high performing servers rugged environment keessatti kan hojjechuu danda'an power biyya keenya wajjin kan balancer ta'e hojjechuu ni danda'an jechuudha. Akkasumas immoo gama biraatiin gara Dell versionity on ilaalle immoo Dell Plate serveroonnis ni jiru akkasumas immoo Dell Power Edge servers tower case dhaanis ni jiru jechuudha. Tower case kana fakkaatuun Dell server illee argachuu ni dandeessu. Egaa namni normally yookaan immoo namni
wantoota adda addaa experiment godhu serverii kana banatti bitadhee fayyadamuu nan danda'a namoonni jettan well afford gochuu dandeessu taanaan ni dandeessu garuu basically that's not necessary wantoota xixiqqoo hojjechuudhaaf serverii isin bittanii mana keessa kuni serverii high performing dha waan ta'eef hojii tokko hojii ciccimaa experiment gochuu barbaaddu mana applicationii serverii kana web hosting dhaaf illee fayyadamuu ni dandeessu web application dhaaf fayyadamuu ni dandeessu serverii hojiilee SMB bitaan yookaan immoo small business office dhaaf oolan warreen sanaaf dhimma itti ba'uu ni dandeessu jechuudha fakkeenyaaf application kana irratti website mataa keessanii host gootanii akka namoonni bakka adda addaa ta'anii website keessan kana visit godhan gochuu ni dandeessu 24/7 hojjechuu waan danda'uuf akkasumas immoo external power backup power UPS fi generator power enabled ta'e jennaan serveriin kun can perform 24/7 jechuudha kunis gaa environment ventilated ta'e fi AC deployed ta'u turre jira data center isin bakka isin keessaniif because hoti ta'aa deema taanaan serveriin kun 24/7 yeroo performii godhu dadhabaa deema waan ta'eef yookaan unnecessary shutdown CPU save gochuudhaaf shutdown gochuu danda'a waan ta'eef kanaaf iyyuu namoonni wantoota minor hojjechuu barbaadan hojii serveriin hojjetu kan irratti yaalii gochuu experiment gochuu ni dandeessu real world applications yookaan immoo real world websites fi wantoota adda addaa namoonni host gochuu barbaadan immoo cloud hosting fayyadamuudhaan yookaan immoo shared hosting fayyadamuudhaan online host yoo gootan wayyaa because somebody else serveroota gurguddaa kana caalan serveroota baay'ee gigantic ta'an data center keessatti air conditioning system isa power backup system isa akkasumas immoo running fi uptime isa akkasumas operating system license fi kanneen kana fakkaatan namoonni immoo pay itti godhanii itti kaffalanii infrastructure kana own godhanii infrastructure sana immoo qoqqoodanii immoo gurguran waan jiraniif infrastructure environment sanatti akkasiin dhimma baatan isiniin jedha malee serverii bitaatii manatti hostii godha jechuun which is completely wrong gama biraatti kan isin manage gochuu hin dandeenye bandwidth yookaan immoo incoming bandwidth gama serverii keessanitti dhufu firewall necessary fraud serverii keessan irraa ittisuudhaaf firewall deployed ta'uu qaba unnecessary costs upfront waan qabaatuuf namoonni serverii manatti bitachuuf yookaan immoo for minor experiments qabaachuun which is completely wrong because upfront costing keessan extra fi extreme waan ta'uuf jechuudha haala sanaan unnecessary costs qabaachuu dandeessan hir'isuun ni danda'ama jechuudha serveriin egaa akkasiin isinitti beekana fiizikaaliin serverii kana fakkaata serveriin yeroo akkasiin clockwise dhaabbisnee ilaallu hojjaansaa normally desktop wajjin wal fakkaachuu danda'a kanarras kan guddatan jiraachuu ni danda'u egaa serveriidha jechuudha isin gaacina kanatti argitan kun immoo business desktopidha jechuudha egaa business desktops yeroo bittan namoonni baay'ee randomly modeela 2020 2022 kan jedhuni kan namoonni baay'ee gowwomanii bitan kanneen argu sanarratti hundaa'uun qabdan gaafa kompiitara bituuf jettan inni jalqabaa sammuu keessan keessatti kan isin yaaduu qabdan dhimma maaliitiifan itti fayyadama for daily office activity dhamo video editing dhamo gaming dhamo akkasumas immoo for advanced engineering tools dhafan fayyadama kan jedhu jalqaba sammuu keessan keessatti fixuu danda'u qabdu jechuudha erga sana xumurtanii booddee serveroota kana gara bituutti desktop gara bituutti kan isin deemuu qabdan specifically desktop hojii hojjetan irratti xiyyeeffachuu danda'u qabdu jechuudha namoonni gaming industry lixuu barbaadan yookaan game streaming lixuu barbaadan normal desktop akkasii bittanii maaliif high performance ta'uu didee akka yaade ta'uu didee namoonni jettanii yaadan wrong purchase dha kan isin raawwatan jechuudha kalaafiyyuu bitaa tokko raawwachuu dura kan isin jalqaba calculate gochuu qabdan kan isin jalqaba pre-consider gochuu qabdan for what purpose kanan fayyadamu kan jedhu daddabaltanii yaaduun barbaachisaadha sana booda gorsa ogeessaa gaafachuudha gorsa ogeessaa ramoo dabartanii additionally information internet research gochuu review laalu warreen sana irratti fakkeenya benchmark gochuu dandeessu benchmark irratti illee laaluu dandeessu computer specific model isin bituu barbaadan tokko dadhabinni isaa maani jabinni isaa maani kan jedhu sanarraa review laaltanii computer sun rating isaa gaariidha namoota fayyadamtoota baay'ee biratti rating gaarii argateera taanaan you can purchase that specific computer jechuudha sanatti aansee moo kan isin ilaaluu qabdan technology storage kaman fayyadama hard drive fayyadama moo SSD fayyadama kan jedhus xiyyeeffachuun baay'ee murteessaadha jechuudha namoonni hard drive fayyadamtan yookaan hard disk fayyadamtan computer keessan nowadays can be slower jechuudha fakkeenyaaf keessumaa Windows 11 namoonni experience gootan Windows 11 nammama kan slower speed qabaatu baay'een keessan argitaniitu jedhee yaada slow speed qaba jechuudha Windows 11 keessumaati sana combat namoonni gochuu barbaadan hard drive fayyadamuu gara SSD tti yoo dhuftan illee baay'ee gaarii jechuudha SSD bit
expensive dha hard drive nowadays gatiin isaa baay'ee cheap dha barbaadummaan isaas xiqqaachaa dhufeera namoonni waa SSD hubachaa dhufaniiru SSD formaatii baay'eetiin argama SATA socketidhaan ni argattu SATA version ni jira akkasumas immoo NVMe dhaan ni jira akkasumas immoo M.2 dhaan illee ni jira jechuudha kompiitarri keessan warreen kana sadan keessaa kan supportii godhu tokko filachuudhaan fayyadamuu ni dandeessu namoonni accidentally kompiitarri keessan SATA ta'ee NVMe yookaan immoo M.2 bittan M.2 adapterii waan jiruuf gara SATaatti deebistanii illee fayyadamuu ni dandeessu jechuudha haala sanaan kompiitara keessan yeroo bittan to this extent ilaaluu qabdu kan biraan immoo versionii raamii keessan illee ilaaluu qabdu jechuudha fakkeenyaaf kompiitarri keessan nowadays kompiitaroonni baay'ee illee DDR4 version of raamii kan isaan support godhan DDR3 DDR2 isaa gadi yoo ta'e garuu kompiitara sanarraati raamii kompiitara sanarraati performance guddaa eeguun barbaachisaa miti because hangaan gadi bu'aa dhagasiteef yookaan immoo DDR3 RAM abbaan gigaabaayitii 8 speediidhaan equivalent to DDR4 8 GB wajjin qixxee hin dhufu jechuudha. Sababi isaas DDR4in more high performing chipset, high performing semiconductors ofirraa waan qabuuf sanatu more powerful ira jechuudha waan ta'eef kanaafi yeroolee raamiilee kompiitara keessanii bittan kan isin xiyyeeffachuu qabdan DDR3 memory moo DDR4 memory bitaa jiras jedhu adda baafachuu qabdu gowwoomfamtanii DDR2 16 GB yoo bittanii deploy itti gootan performance irraa eeguun qabdan kompiitara keessan irraati because kompiitarri keessan CPU isaa gaarii ta'uu danda'a garuu wrong raamii bittan waan ta'eef high performance qabaachuu dhiisuu ni danda'a jechuudha. Gama biraatiin immoo yeroo graphics card bittan kompiitara business desktopitiif keessumaa namoonni naannoo video editing irra jirtan graphics card gigabyte isa duwwaa ilaaltanii bituun sun irra jiru. Egaa namoonni kompiitara keessanii fi graphics card bittan kan isin irratti xiyyeeffachuu qabdan Zotac yookaan Nvidia yookaan immoo AMD ta'uu isaa qofaa miti. Yookaan immoo gigabyte isaa miti. Fakkeenyaaf graphics cardin kompiitara keessanii 8 gigabyte dha yoo ta'e 8 gigabyte ta'uu isaa miti kan isin ilaaluu qabdan. Versioniin graphics card keessanii obsolete dhamo yookaan immoo currently editing software fi yookaan immoo engineering software ta jiran duukaa compliant kan ta'ee fi kan software editing amma jiranii wajjin deemuu danda'udha kan jedhu irratti xiyyeeffachuu danda'u qabdu jechuudha. Kana bakka hin buutaanan yookaan support godhu taanaan fakkeenyaaf graphics card Nvidia 8 GB 1080 dha taanaan Adobe Premiere no more supported sinin jechuu danda'a jechuudha because obsolete ta'aa deemeera waan ta'eef yeroo graphics card illee bittan currently computer keessan graphics card sana duukaa wal simaayi akkasumas immoo irra darbee editing software ota amma jiran versionota amma jiran duukaa supportive dha kan jedhu ilaaluu danda'utu sanarra jira jechuudha. Yeroo graphics card bituu fettan jalqaba GB adda baafachuun gaariidha. Sanarra darbee brandii isaallee adda baafachuun gaariidha. Ittaansuudhaan immoo specific model isaa adda baafachuun baay'ee murteessaadha jechuudha because 3080 to 2080 warreen kanarra ga'ee jira jechuudha graphics card waan ta'eef jechuudha. Kana adda baafattanii graphics card haara kanaan kompiitara keessaniif bittu jechuudha. The only thing egaa kompiitara keessanirraa kan isin geeddaruu yookaan upgrade gochuu hin dandeenye CPU dha. CPU'n predefined ta'ee dhufa waan ta'eef jechuudha. Baay'ee kompiitaroota factory itti dhufanii hidhaati yeroo bittan CPU'n fixed dha. Core i9 isaa ta'u Core i7 isaa ta'u fixed ta'ee waan dhufuuf kompiitaroota bittan kan isin irratti xiyyeeffachuu qabdan computer default CPU ofirratti qabatee dhufu taanaan CPU isaa ilaaltanii adda baafachuu danda'u qabdu jechuudha. Core i9 dha moo 7 dha kan jedhu adda baafattu jechuudha. Kan isin gaa CPU akka barbaadanitti build up gochuu dandeessan custom build computer yoo hojjettu ta'e duwwaa yeroo sana CPU akkasii RAM akkasii storage akkasii cooling akkasii ta'an adda baafattu jechuudha. Egaa gaming industry irratti warreen baay'een keessan beektan MSI desktop dhaan one of the best dha. Taansee Lenovo illee one of the best rating desktop argatee jiru jechuudha. Haala kanaan kompiitaroota dhimmoota barbaadaniif bittan akka kanaatti irratti xiyyeeffatu laaptooppii irratti likewise wantoota baay'ee geeddaruun hin danda'amu jechuudha. Laaptooppii irratti additional PCI slot wanti jedhamu jiru yoo danda'ame USB based extension dhaan fayyadamtu malee wantoota isin fayyadamtan jiru laptop irratti external graphics card fayyadamuun wankuma waan hin danda'amneef waan hin jirredha ammammaatti wanta hin jirredha externally fayyadamuun hin danda'amu waan ta'eef jechuudha. Egaa waa'ee desktopii hanga kana yoo jenne serveriitti yeroo deebinee ilaallu serverii akkuma isinitti hime Windows serverii irratti deploy gootu taana Windows serverii yeroo irratti deploy gootan kan isin jalqaba ilaaluu qabdan
amount of CPU computer keessan qabu license per calculation qaba jechuudha. License calculator dhaan license calculate gootu jechuudha. Egaa yeroo serveriidhaaf operating system deploy gochuudhaaf yaaddan keessumaati Windows serverii yeroo sammuu keessan keessatti yaaddan kan isin jalqabarratti yaaduu qabdan jalqabarratti operating system Windows serveriidhaan isin fayyadamtan adda baafachuu qabdu. Versionii operating system Windows serverii fayyadamtan sanarratti hundaa'uudhaaf Windows irratti xiyyeeffadhee jechaara. Amount of core processor keessan irratti hundaa'e jechuudha yookaan immoo core processor jiran calculated ta'ee licensing per CPU core processor dhaan calculated ta'u Windows serverii irratti haala sanaan calculate ta'u waan ta'eef otoo serveriin bitiin dura kan isin yaaduu qabdan operating system akkamiin irratti deploy godha kan jedhu adda baafattu. Akkasumas immoo serveriin keessan core processor meeqa kan inni qabu immoo plan gootu jechuudha. Sana malees immoo in the future application serverii keessan irratti host gootan namoota hangamii serve godha, CPU isaa maal fakkaachuutu irra jira, RAM isaa akkamtootu irra jira, plus immoo storage based yoo ta'e immoo storage hammamii deploy ta'uu qaba, SAS based dha moo SATA dha moo akkasumas immoo SSD dha kan jedhu jalqaba sirriitti calculate gootanii adda baafachuu qabdu jechuudha. Computerri keessan keessumaatti server computeriin expansioniidhaaf yeroo baay'ee mijataadha waan ta'eef akka kana taaworees targitan kana taaworiin kun amma fakkeenyaaf for large expansioniidhaaf computer hojjetame yookaan immoo serverii hojjetame miti. Serveriin kun for minor expansioniidhaaf kan hojjetamedha. Amount of gigabyte amma fakkeenyaaf gigabyte 64 duwwaatti dandeessu raamii kanarratti deploy gochuu dandeessan in real world series keessatti garuu fakkeenyaaf serveroota warreen akka DL series yookaan immoo ML series warra gurguddaa fayyadamtu taanaan amount of CPU fayyadamtan amount of RAM fayyadamtan akka barbaadan gochuu dandeessu jechuudha. Guddifachuu ni dandeessu. Keessumaa RAM irratti baay'ee guddifachuu ni danda'ama jechuudha. Hanga teraabaayitii tokkotti illee serveroonni RAM support godhan jiru jechuudha. Keessumaati applicationoonni guyyaatti namoota millions serve gochaa oolan RAM isaanii 512 gigabyte ol ta'uu danda'a yookaan in terabytes ta'uu danda'a jechuudha. Akkasumas immoo guyyaa keessatti serveriin faayilii upload itti deemu saaluma kanaan saayiziin storage isaa immoo sana guddaadha. Fakkeenyaaf YouTube sammuu keessan keessatti yaada. Data centeriin YouTube hammam akka inni guddachuu danda'u sammuu keessan keessatti ilaala. Data centerii kana keessatti serveroonni nuuni dhimma itti baanu serveroota baay'ee gigantii ta'an serveroota in terabyte hard drive adda addaa raanii godhan akkasumas immoo compression technology hedduu kan guyyaa keessatti raanii gochaa oolan serveroota akkasiiti jechuudha. Egaa YouTubein biizinasii YouTube kan osoo jalqabin dura jalqaba kan isaan plan godhan in the future expansion isaanii maal akka fakkaatu haalli isaan itti qabiyyee data isaanii akkamitti akka bal'achaa deemu kan hundumaa calculate godhanii serveroota brandii adda addaa yookaan custom kan maqaa isaaniitiin hojjetame factory adda addaatti kan pre-built ta'e kan dhaabbata sana duwwaadhaaf gurguramu hojjechiifachuu danda'u or immoo vendoroota warra akka HP vendoroota warra akka Cisco vendoroota warreen akka Dell irraallee serverii hojjechiifatanii fayyadamuu ni danda'u jechuudha. Serveriin egaa real world application keessatti performance ciccimaadhaaf yookaan immoo hojii gurguddaa hojjechuu keessattidha kan dhimma itti ba'amu. Hojii xixiqqoodhaaf serveriin meeshaa bitamu ni gatiidhaanis guddaadha waan ta'eef jechuudha. Average of birrii Itoophiyaa birrii 200,000 fi isaa ol ta'a jechuudha. Serveriin minimum gabaa amma jiruun 200,000 kaasa jechuudha. Xiqqoonsaa serverii egaa hojii shaakala adda addaatiif bittanii mana keessanii waste of money guddaa keessa galtanii waan isin mana keessanii experiment hojjetamne waan ta'eef jechuudha. Egaa waa'ee serverii xiqqoo hubannaa argataniitu jedhee yaada namoonni fiizikaaliidhaan serveriin maal akka fakkaatu argitanii hin beekne serveriin irra isinitti agarsiisee HPE ML10 Generation 9 kan ta'edha jechuudha. Kanarra kan darbeemu serveroonni rack mountable ta'an kan baay'ee dhedheeroo ta'an kan saayiziin isaanii yuunitii isaanii gadi gabaabbatee garuu hojjaan isaanii kan baay'ee dudduubatti garmalee dhedheeratu kan data center grade ta'an kan raakii keessa qofaa ta'an serveroonni akkasiillee ni jiru jechuudha. Isaaniin yeroo biraa data center isinitti agarsiisuudhaaf baay'ee pilaaniin qaba haalli mijatee carraan isinitti agarsiisu haalli naa mijatee jennaan immoo data center wajjiniin ta'uun goona wantoota achi keessa jiran akkasiin hubattaniif yeroon itti qophii isinii qopheessu fagoo hin ta'u jedheen abdadha. Qophii har'aa keessatti waa'ee serverii fi garaagarummaa diskitooppii haala gabaabduu ta'een deeqaan daangesee walitti cuunfeessan biraan ga'uudhaaf yaaleera. Kanarraa hubannaa akkasiin argattan abdii guutuun qaba. Namoonni serverii dhaabbata keessanii bituuf qabdan data centerii storage fi warreen kana kan immoo namoonni pilaanii qabdan karaa toora feesbuukii koo biyyaa jaappii jettanii sarchi gootanii quunnamuu dandeessu. Additionally immoo karaa toora marsariitii koo shaggarboss.com dhaan illee naa barreessuu ni dandeessu. Qophiin koo har'aa kana fakkaata ture. Qophii biraatiin immoo hanga walitti deebinutti qophiilee immoo televezyiinii afaan kaawwaliin turtii gaarii isiniif haa ta'u.